Great. Let's go. Har ammoo kan nuyi deal goonu yeroo baay'ee ani nan hojjedha, inni ni hojjeta yookiis isheen ni hojjetti, isaan ni hojjetu yookiis immoo nuyi ni hojjennu. Kanaaf kan kana fakkaatan afaan Ingiliffaatiin bifa salphaa ta'eetiin wantoota muraasa fayyadamneeti asitti ilaallaa. Isin immoo sana jijjiiruutiin jechoota garaagaraa bifa garaagaraatiin akkaataa kamiin bifa salphaa ta'eetiin afaan Ingiliffaatiin nama afaan Ingiliffaa beeku waliin haasa'uu akka dandeenyu ni ilaallaa jechuudha. Ka jalqaba irratti ilaallu pronounota yookiin subjectoota singular warra ta'aniif hedduminaan kan fayyadamnu does ka jedhu ilaallaa jechuudha. Isaan kun hedduminaan kan nuyi fayyadamnu pronounota kanneen akka he, she fi it ka jedhaman isaan kanaaf kan nuyi fayyadamnu subjectoota pronounota singular ta'an kanaadhaaf kan nuyi fayyadamnu yeroo hedduu yookiis immoo yeroo hundumaa kan does jedhamu kanadha jechuudha. Does ka jedhamu kana fayyadamna jechuudha. Does ka jedhamu kana fayyadamna. Fakkeenyaaf inni ni hojjeta. Abaluun Mr. X or Mr. Y ta'uu danda'a. Inni ni hojjeta jechuu yoo barbaanne, inni ni hojjeta jechuu yoo barbaanne he does. Inni ni hojjeta yookiis inni ni dalaga jechuu yoo barbaanne he does. He does. Good. Can you say with me? Inni ni hojjeta jechuu barbaanne. Could you say it? Inni ni hojjeta. He does. He does. He does. He does. Jechuun ni dandeenya jechuudha. He does jechuun inni ni hojjeta jechuudha jechuudha. Inni ni hojjeta jechuudha jechuudha. Good. Inni ni hojjeta. He does. Isheen ni hojjetti. Hamtu jijjiirama pronoun sana hiika ture kana isheetti jijjiiruutiin she does. She does. She does. She does. Jechuu dandeenya jechuudha. Isheen ni hojjetti. She does. It does. Akkas ta'uu danda'a yookiis akkas godhuu danda'a. Jechuu barbaanne immoo akkas ta'a yookiis akka kana godha. Kuni contextualidha yeroo garaagaraa jechuun himaati gara himaatti vaarii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akka kana ta'ee akkas ta'ee jedhee namni tokko nu gaafate it does jechuun akkas ta'uu danda'a jechuu dandeenya. Akkas ta'a jechuu dandeenya. Akkas ta'uu danda'a yookiis immoo akkas ta'a jechuu ni dandeenya. Yookiis immoo akka pronounitti fayyadamee yookiis akka subjectitti fayyadamee waan ta'e waa'ee nama tokko haasa'ee stopedhe it does yoo jenne immoo akkas godha inni yookiis akkas ta'a jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Doesiin warra kanaaf fayyadamna. Bifa himaan fayyadamu yoo barbaadu he does inni ni hojjeta. She does isheen ni hojjetti. It does akkas ta'a jechuu dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Interesting. Do you have any question here? Do you have any ambiguity? Any question here? No. Good. Let's proceed to the next. The next one is do ka jedhu jechuudha. Isa kana immoo baay'inaan kan nuyi fayyadamnu plural warra ta'aniif akkuma kanas immoo I fi you dabalatee warreen pronounota plural ta'aniidhaaf kana fayyadamnaa jechuudha. Isaanis I, we, they, and you. I fi you actually plural miti garuu grammatically kan isaan fayyadaman doodha jechuudha. Yookiis verboota warra pluralidhaaf fayyadamu state verbii haa ta'u main verbii warreen pluralidhaaf kan nuyi fayyadamnu fudhatu jechuudha grammatically. Great. So I, we, they maal fayyadamu?
do fayyadamuu jechuudha. Aannan hojjedhaan inni hojjeta isaanii hojjetu kanaaf kana fakkaatan fayyadamuu yoo barbaan do ka jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Do ka jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Good. Fakkeenyaaf an nan hojjedha jechuu yoo barbaan I do. I do. I do. Jechuu ni dandeenya jechuudha. An nan hojjedha jechuu yoo barbaan I do. I do. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Nuyi ni hojjenna. Nuyi ni hojjenna yookiis ni dalagna jechuu yoo barbaanne we do. We do. We do. Door. Just we do it. We do. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Yaadda hina ni hojjenna nuyi jechuu barbaan we do. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan ni hojjetu. Isaan ni hojjetu jechuu barbaanne immoo they do. They do. They do. They do. Third person plural jechuudha. Isaan ni hojjetu. Qaama lamatu waa'ee qaama sadaffaa plural ta'anii haasa'aa jira jechuudha. They do. They do. Isaan ni hojjetu jechuu barbaan akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Ati ni hojjetta. Ati ni hojjetta jechuu barbaanne immoo you do. You do. You do. Ati ni hojjetta. You do. Ati ni hojjetta jechuu barbaanne immoo you do. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. 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 Isaanuma kana immoo bifa gaaffiitiin just bifa gaaffiitiin yookiis immoo bifa question form ta'eetiin nama gaafachuu barbaanne immoo mee haa ilaallu. Kan singulaarii jechuudha. He, she fi itti singular jenneerra. Isaan kana daasiidha kan isaan fayyadaman. Daasiitiin bifa gaaffiitiin gaafachuu barbaanne immoo isaan kun maal fayyadamu? Good. Daasii fayyadamu singulaarii waan ta'eef so bifa gaaffiitiin gaafachuu barbaanne immoo daasii achis dabarsinee reverse goonee jechuudha. Does he jechuun inni ni hojjetaa? Inni ni hojjetaa jechuu yoo barbaanne we will add the question mark at the end of the sentence and maal jechuudha? Inni ni hojjetaa bifa gaaffiitiin inni ni hojjetaa. Inni ni hojjetaa jechuu yoo barbaanne akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Bifa gaaffiitiin daasii fayyadamnee yookiis singular pronoun warra ta'an kanaatiif bifa gaaffiitiin gaafachuu yoo barbaanne nama tokko afaan Ingiliffaan does he inni ni hojjetaa? Inni ni hojjetaa. Most usually can use such sentences for question tag. Question tagidhaaf ni fayyadamna warra akkasii kan negative yoo ta'e positive jire does he, does she, does it jechuun dandeenya sign jechuudha. Kun takka takkaatti ni fayyadamne. So inni ni hojjetaa jennee gaafachuu yoo barbaanne he does ka jenne sana does he question mark dabaluutiin does he jechuu ni dandeenya jechuudha. Ishee ni hojjetti hoo jechuu barbaanne immoo does she, does she, does she, does she jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas ta'a laata yookiis akkas ta'innaa jechuu yoo barbaanne immoo does it, does it, does it, does it jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas ta'innaa jechuu barbaanne immoo does it, does it jechuu ni dandeenya jechuudha. Does it jechuun akkas ta'innaa akkas ta'ala sajjinaa jechuudha. Isuma kana immoo bifa negative ta'eetiin akkasumatti yoo inni confirmationiidhaaf gaafachuu barbaanne waruma ammaa he, she fi itti makana fayyadamnee bifa negativaatiin confirm waan tokko akkasidhaa jennee confirmationiidhaaf gaafachuu barbaanne does ka jedhu sana doesn't, doesn't or pluraalaaf immoo do not or don't ka jedhu sanadha jedhu. Fakkeenyaaf doesn't he
inni hin hojjetu. Inni hin hojjetu. Doesn't he? Or isa miti hoos jechuufis ni ta'a kun contextually waa'ee nama tokko haasofnee isa miti hoo jennee confirmationiidhaafis gaafachuu barbaanne doesn't he, doesn't she, doesn't it jechuu ni dandeenya. Akkuma kana immoo inni hin hojjetu hoo contextually jechuudha baarii godha. Fakkeenyaaf doesn't he ka jedhu kana inni hin hojjetu hoo, inni hin hojjetu ka jedhuudhaaf mallattoo gaaffii mallattoo dabaluutiin doesn't he jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheen hin hojjettu hoo doesn't she, doesn't she, doesn't she. Akkuma kanas immoo isheen miti hoo ka jedhuufis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan doesn't it, doesn't it. Akkasumiti hoo, akkasumiti hoo, akkasidha jennee amanneera waan ta'eef confirmationiidhaaf garuu qaamatee gaafachuu barbaanne doesn't it, akkasumiti, akkasumiti hoo jennee afaan Ingiliffaan bifa kanaatiin gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Good, good.